Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kan waliin ilaalu Unit 3 Solving Equations kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jedha. Unit 3 kana jalagaa toopikoota gurguddoo afurtu jiru. Isaanis akkuma asirratti argitan 3.1 Revision on Linear Equation in One Variable kan jedhu. 3.2 immoo System of Linear Equation in Two Variables kan jedhu. Itaan sudhaan immoo 3.3 argina. Solving Non-Linear Equation kan jedhudha. Inni xumuraa immoo toopikiin inni xumuraa jechuudha. 3.4 Applications of Equations kan jedhudha jechuudha. Itaan sudhaan immoo keywordii argina. Keywordii kana otoo boqonnaa kana xumurree ilaallee bareeda ta'a jechuudha. Maaliif osoo boqonnaa kana ilaaleen dura jechoota haaraa as keessatti waan argitaniif isin confuse gochuu danda'a jechuudha. Itaan sudhaan introduction argina. Introductioniin maal jedha? Equations are like a balance weighing machine or scale. Egaa equation gaafa jennu maaliif wal fakkeessina? Madaala hangaatiinidha kan nuti wal fakkeessinu, akkasumallee scale faana wal fakkeessina jechuudha. Maaliif waa'ee wal qixxaatotaati kan inni haasa'u, waa'ee wal qixxaati kan inni haasa'u jechuudha equationiin. Maaliif otoo madaala hangaa tokko fudhattanii kana madaala hangaa ittanii otoo fudhattanii asiin waan kiloogiraamii yoo irra jira ta'e asiinis akkasuma waan kiloogiraamiin irra jiraachuu qabaa jechuudha. Maaliif walqixa ta'uudhaaf jechuudha madaalli hangaa kun. Madaalli hangaa kun walqixa ta'uudhaaf gama lamaaniin bitaaf mirgaaniin jechuudha walqixa ta'uu qaba. Walqixa ta'ee taanaan immoo wantichi baalaansid ta'eera jechuudha. If you have seen a weighing machine, you may have thought that an equal amount of weighting has to be placed on either side for the scale to be considered balanced. Egaa argitanii beektu waa'ee madaala hangaa argitanii beektu. Isa yeroo ilaaltanitti gama lamaaniin jechuudha. Gama lamaaniin kan inni wal madaalee taa'u jechuudha. Bitaaf mirgaaniin wal madaalee kan taa'u jechuudha. The same amount ta'uu qaba jechuudha. Wanni isaa amount isaa wal qixa ta'uu qaba jechuudha yeroo sanatti. Gam tokkoon waan giraamii yoo ta'e gama bitaatiinis waan giraamii ta'uu qaba jechuudha. Bitaaf mirgaan wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Yeroo sanatti maalidha jechuudha? Wantichi balanced ta'eera jechuudha. If you add some weight to one side, the scale will be point on one side and two sides are no more imbalanced. Egaa isa balanced ta'ee sun immoo gam tokkoon yoo irratti amountii wayii yoo idaatan jechuudha. Hanga ta'e wayii yoo idaatan wantichi balaansii isa ta'ee jiru sun jechuudha. Balaansii isa ta'ee jiru ni gataa jechuudha. Kanaafuu wanticha equationii akkasiin hubachuu qabdu jechuudha. Equationii akkasiin hubachuu qabdu jechuudha. Equations abide by the same reasonable judgment. Whatever is on one side of the equal sign must have exactly the same value on the other side. Kana jechuun gaa dirqama kallattii isa tokkoonis isa gara biraatiinis dirqama walqixa ta'uu qabaa jechuudha. Kanaafuu maali nuti fayyadamnu saayinii equal saayinii fayyadamuudha qabna jechuudha yeroo kanarratti. Maaliif bifa karaa mirgaas karaa bitaas equal saayiniidha fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sanan taane taana walqixan taane taana wantichi maal dhufa jechuudha? Inequalii nu kenna jechuudha. Kana jechuun mallattoo walqixaa kanarraa gara kamitti kan inni jijjiiru jechuudha? Wantichi walqixan taane taana yookiin irra guddaadha kenna yookiin immoo irra xiqqaadha kenna jechuudha. In the early grade, you learned about linear equation in one variable and the method to solve them. Egaa kutaa gara gadii keessatti jechuudha waa'ee kutaa sadarbii keessatti jechuudha waa'ee maaliiti kan nuti isin barattani linear equationidha kan nuti baranne linear equation
in one variable kan jedhu jechuudha. Linear equation in one variable akkasumallee akkamitti wanticha linear equation in one variable kan akkamitti akka solve goonu kan nuti baranne jechuudha sadarbe keessatti. In the present unit ammoo boqonnaa kana keessatti jechuudha. You will further discuss system of linear equation into variable. Boqonnaa yookiin immoo boqonnaa kana keessatti jechuudha ammoo caalatti kan nuti linear equation into variable kan nuti discuss waliin goonu jechuudha. Linear equation into variable. Maanni two variable dha. An two variable qaban akkasumallee equation involving non-linear equation kan ta'an an akka eenyu fa'aa jechuudha. An akka absolute value kan akka exponent radicals quadratic equation isaan kana kan nuti waliin discuss goonu jechuudha. Boqonnaa kana keessatti jechuudha. Solving equation kana keessatti boqonnaa sadii kana keessatti jechuudha. 3.1 in revision on linear equation in one variable kan jedhu kana waliin ilaallu activity dha kan nuti arginu. Activity 3.1 gaaffii tokkoffaa maal jedha? Determine each of the following is a linear equation in one variable or not. Egaa gaaffiin asirratti nu kennaman kun eedhaa kaasee hanga elleetti jiran kana jechuudha. Linear equation in one variable dha moo miti kan jedhu determine godhina kan nuti ibsinudha jechuudha. Linear dha moo linear equation in one variable dha moo miti kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Gaaffii eedhaa hanga ellee nu kennaman kan. Maaliif linear equation linear equation gaafa jennu linear ta'uusaa akkasumallee variable in one variable ta'uusaa faana kan nuti ilaallu jechuudha. Kana yeroo ilaaltan 10x equal to 20 kan jedhu kan linear equation in one variable dha moo miti kan jedhu linear equation one variable dha kun jechuudha. Akkasumallee b'nis linear equation one variable dha. C'in illee akkasuma right gootanii bira dabartuu dandeessu. D'in illee akkasuma in miti in linear equation in one variable miti jechuudha. Maaliif kun quadratic equation dha. Quadratic equation jechuun formii kanaatti warreen barreeffaman jechuudha. X square plus bx plus c equal to 0 warreen jedhaman equal to 0 warreen jedhaman formii kanaatti warreen barreeffaman quadratic equation jenna. Warreen linear an barreeffaman immoo formii akkamitti isaanii x plus b equal to 0. Isaan kun formii kanaatti warreen barreeffaman linear equation in one variable jedhamu jechuudha. Variable meeqa kan inni of keessaa qabu? Tokko qofa of keessaa qaba. Akkuma asirratti argitan innis eenyudha? X qofa of keessaa qaba jechuudha. Akkuma asirratti isinirratti mul'achaa jiru irratti argitan variable tokko qofa kan inni of keessaa qabu. Akkuma argitan X qofa kan inni qabu jechuudha. Kunoo yoo argitan yeroo ilaaltan X qofa kan inni qabu variable tokko qofa innis X dha jechuudha. Ittaan sudhaan immoo F dha. Kun immoo variable lama qaba. Kun linear equation in one variable miti jechuudha. F'nis miti E'nis miti jechuudha. Ittaan sudhaan immoo G'n linear equation in one variable jechuudha. Variable tokko qofa innis of keessaa qabu innis Y dha jechuudha. H yeroo ilaaltan variable isaa eenyudha? A dha jechuudha. Kunis linear equation one variable dha. Akkasumallee H'nis I'nis akkasuma jechuudha. I'in illee akkasuma jechuudha. Maaliif variable isaa n dha jechuudha. Variable isaa n dha.
variable tokko qofa kan of keessaa qabu. Taasisuudhaan kana yeroo ilaallu j jechuudha. Innis linearidha jechuudha. Linear equation in one variable dha. Keen immoo variable lama kan inni qabu. Kanaafuu note jenna jechuudha. L kana immoo innis noteedha. Maaliif kuni variable lama of keessaa qaba. Akkasumallee quadratic jechuudha. Quadratic jechuudha. Kanaaf activity 3.1 kana fakkaata jechuudha. Ittaansuudhaan maal argina definition 3.1 argina jechuudha. When an equation one variable has exponent equal to 1, it's said to be linear equation in one variable. Egaa equationii linear equationii gaafa jennu maanni exponentiin isaa jechuudha. Exponentiin isaa walqixa tokkodha jechuudha. Kana yeroo ilaaltan as keessatti kunoo as keessatti jechuudha. Ax plus b kan jedhu kun exponentiin isaa jechuudha. Poweriin ofirraa qabu tokko qaba jechuudha. Kana jechuun x is the power of 1 ofirraa qaba jechuudha. 1 ofirraa qaba. Kanaafuu exponent isa equal to 1 kan ta'e maal jenna linear equation in one variable jenna jechuudha. Formii isaa maali formii kamiin barreeffama? Ax plus b equal to 0 akkuma dura isiniin jedhee isiniif barreesse jechuudha. Activity keessatti formii kanaatiin kan inni barreeffamu jechuudha. As keessatti variablein eenyudha? As keessatti variablein eenyudha? X dha jechuudha. Formii ishii kanaa keessatti variablein x dha. Akka a fi b immoo maal really coefficient jedhamu sana. Really coefficient jedhamu. As keessatti formii kanaa keessatti a fi b really coefficient jedhamu. Garuu n 0 ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif variable kana 0 waan godhuuf jechuudha. n 0 yoo ta'e variable x kana 0 godha. Variable kana x kana 0 godhe taanaan lakkoofsa ishii asii kana b qofa ta'a. b lakkoofsa konstantii ta'a jechuudha. Konstantiin hafe taanaan immoo formii variable hin argannu jechuudha. Variablein keenyi kun 0 nu jala taanaan konstantii qofa lakkoofsa asitti arganna. Kanaafuu variable keenya waan nu jala balleessuuf jechuudha. This equation has only one solution. Equationing formii kanaan barreeffaman jechuudha. Furmaata isaan qaban tokko qofa qabu jechuudha. Solution isaan qaban only one solution. Ani isaan qaban solution isaan qaban tokko qofa qabu jedha. Definition 3.1 ifadha jedheen yaada. Egaa linear equation kana gaafa barbaannu formii step qabu. Step 4 kan isaan qaban. Maaluun jedha. For solving a linear equation in one variable, the following steps are followed. Egaa linear equation kana gaafa barbaannu gaafa furmaata isaa barbaannu jechuudha. Stepota 4 qabu jechuudha. Steponni 4 isaan qaban kun wal ilaala. Step tokkoffaarraa gaafa kaanu use LCM to clear the fractions if any. Kana jechuun equationii sun yoo fractioniidhaan nu kenname ta'e LCM fayyadamna. Use LCM nu hin jedha jechuudha. LCM nu hin jedheef equationii sun yoo fractioniidhaan nu kenname jira ta'e fractionii isaa sun balleessuudhaaf LCM fayyadamna. LCM lakkoofsota sunii fayyadamuudhaan fractionicha irraa balleessina jechuudha. To clear the fraction nu jedhee asitti. Sana booda LCM isaa irraa balleessine maal goona? Step lammaffaa irratti immoo simplify both side of the equation. Sana booda simplify goona jechuudha. Equationii gama walqixaatiin jiranis walqixa booda jiranis jechuudha. Walqixa dura jiranis walqixa booda jiranis equationii sun simplify goona jechuudha. Simplify erga goone maal goona? Step sadaffaa irratti immoo isolate the variable. Sana booda variable keenya sun ni barbaanna jechuudha. Erga barbaadnee boona variable keenya sun maal goona?
verify your answer. Answerii keenya sun jechuudha. Isa arganne sun variable arganne sun verify goona jechuudha. Verify goona sana booda equation arganne sun equation ishii dura arganne sun keessa buufanna jechuudha. Check gochuudhaaf maal keessa buufanna jechuudha. Ishii jalqaba nu kennamte equation jalqaba nu kennamte sun keessa check gochuudhaaf wanni arganne deebii arganne sun keessa buufanne check gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nu kennee jira jechuudha kitaaba keessan irratti kan fractioniidhaan kenname jechuudha. Equation fractioniidhaan nu kenname nu kaa'ee jira jechuudha. Kun akkuma as irratti argitan example 2 kana fractioniidhaan nu kennamee jira. Fractioniidhaan nu kennamee jira waan ta'eef maal fayyadamne jechuudha. LCM fayyadamne jechuudha. Hirmaataa waliin xiqqichaa fayyadamne. Hirmaataa waliin xiqqichaa lakkoofsota lamaan kana lakkoofsota kana yeroo laaltan kan afurii asirratti yeroo laaltan kan lamaas jechuudha. Yeroo laaltan eenyudha jechuudha. Afuridha jechuudha. Afuridha jechuudha. LCM lakkoofsota kana afuridha waan ta'eef yeroo solution isa laaltan akkuma asirratti argitan gamanaanis walqixaadha gamattii fi walqixa asitti jechuudha. Walqixaadha asittii fi walqixaa gamatti yeroo laaltan equationichi kana fakkaata akkuma asirratti argitan. Sana booda LCM lakkoofsota kana yeroo laaltan LCM lakkoofsota kana yeroo laaltan kan afurii fi kan lama jechuudha. Kan afurii fi kan lama eenyudha? Afur ta'a. Sana booda LCM kanaan baay'iftu jechuudha. Lakkoofsota gamaa jiranii fi as gamana jiraniin afuriin baay'iftu. LCM isaa afur waan ta'eef jechuudha. Kun akkuma argitan using LCM to clear the fraction. Fractionii sun balleessuudhaaf jechuudha. Fractionii sana balleessuudhaaf LCM lakkoofsota fractioniidhaan ta'an suniin lakkoofsota fractioniidhaan ta'an sun LCM isaa suniin baay'ifna. Gaafa LCM isaa suniin baay'iftan lakkoofsa kana kan nuti argannu jechuudha. Lakkoofsa kana erga arganne maal goona? Isolate the variable nuun jedhamti egaa. Variable sun walitti qabanna jechuudha. Variable keenya sun walitti qabanna. Kun akkuma argitan asirratti isolate kan nuti goonee jechuudha. Sana booda kun akkuma asirratti argitan bifa kanaatiin kan inni hojjeteeti jiru jechuudha. Sana booda isolate variable godhee argate asitti. Variable ishii argate sun variable ishii argattan sun jechuudha asirratti. Variable ishii argattan san maal gootu ol deebitaniit keessa buuftu jechuudha. Keessa kan isin galchitan keessa galchitaniit ilaaluu dandeessu. As keessatti check gochuu dandeessu jechuudha. As keessatti check gochuu dandeessu. Lakkoofsa 4/3 argattan kana check gochuu dandeessu. Kun akkuma asirratti argitan gara mirgaatiinis gara bitaatiinis keessa buuftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Gaafa keessa buuftanii ilaaltan karaa bitaatis kan jiru karaa mirgaatiinis kan jiru 13 irra 13 irra 6 argattu jechuudha. Kanaafuu verifying the answer equation gama left side inis right side anis walqixa taanaan equation step arfaffaan maal jennuun jedhee jira verifying the answer. Kanaafuu inni dhuma verifying the answer nuun jedhee jira. Kanaaf akkasitti hojjetama jechuudha. Example isaa gaafa laaltan bifa kanaatiin hojjetama jechuudha. Kunoo asirratti example 1 kana ilaallu ifa jedhee yaada steeponni asirratti arfan salaalle kun kan ifa isiniif hin taane immoo koomentii jalatti naa barreessu hin dagatina. Yaada keessan ilaaluudhaan illee irra deebiidhaan isiniif hojjechuu nan danda'a jechuudha. Bifa short video ta'een jechuudha. Paartii kana qofa adda kutuudhaan isiniif hojjechuu nan danda'a jechuudha. Bakka ifa isin hin taanetti isin koomentii jalatti naa barreessu qofa hin dagatina. Taasisuudhaan immoo solve for x if x plus 2 equal to 0 nuun jedha. Kana egaa maalidha? Gatii x kan nuti barbaannu jechuudha. Gatii x tan nuti barbaannu. Maal jedha solutioniin isaa? Add -2 on both sides to isolate the variable x. Maaliif egaa nuti add goonu kallattii lamaaniin jechuudha. Both side yeroo nuun jedhu kan walqixa as jiruu fi walqixa achi jiru jechuudha. Both side yeroo nuun jedhu walqixa gamaa fi walqixa gamana kan jiru jechuudha.
maal goona add godhinu hin jedha. Add -2 on both sides to isolate the variable. Variabilii ishii x kana argachuudhaaf jechuudha. Gama lamaaniin -2 itti idaana jechuudha. Gama lamaaniin kana jechuun gama lamaaniin yeroo idaanu x plus 2 ture plus x plus 2 ture x plus 2 plus minus 2 equal to 0 ture miti as 0 plus minus 2 ta'a. Asiin minus 2 fi 2 wal balleessa. X'n maal ta'a? X wal qixa. Inni kun meeqa ta'a? Negative 2 ta'a jechuudha. Kanaaf negative 2 arganne jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin deemtanii jechuudha. Itti aansuudhaan immoo b yeroo ilaaltan maal goona? Simplify godhinu hin jedha. Simplify yeroo gootan kana jechuudha. 3x plus 4 equal to 10 kan jedhu kana bifuma salphaadhaan simplify gochuu 3x equal to 10 4 yeroo as dabarsitan jechuudha. Negatiivaan darba minus 4 ta'a jechuudha. 3x equal to meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. 6 ta'a miti 10 irraa 4 yeroo dhuftan 6 ta'a. Over 3 over 3 over 3 over 3 x'n 3 3dha yeroo badu x gatiin x keenya meeqa ta'a jechuudha? 6 over 3 ta'a. 6 over 3 immoo meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatiin x keenya 2 arganna jechuudha. Bifa kanaatiinis hojjechuu dandeessu. Akkasumallee kunoo bifa asirratti hojjete kanaatiin gama lamaaniitiin negatiiva 4 irraa hir'isuudhaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kunoo asirratti kana nuu kennee jira. Gama lamaatiin maayinesa 4 itti daatanii gaafa itti daatan kana kan isin argattanii jechuudha. Kallattii lamaaniin hojjetan ni argattu jechuudha. Waluma fakkaata. Example 2 kana ilaalleerra walumaanii isa akkuma jirutti ni dabarra. Itti aansuudhaan immoo example 3 kanadha. The length of the leg of an isosceles triangle is 6 cm more than its base length. If the perimeter of the triangle is 54, find the length of the side of the triangle. Kana jechuun lengziin isosceles triangle lengzii isaatan nuti barbaannu jechuudha. Triangle nu kenna immoo isosceles triangle. Isosceles triangle gaafa jennu saayidiin lamaan isaanii wal fakkaateet tokko immoo kan adda ta'e jechuudha. Akkuma asirratti argitan isaan kun lamaan angiliin isaanii saayidiin isaanii tokko kan ta'e inni kun immoo adda kan ta'e jechuudha. Inni asirratti saayidiin A addadha jechuudha. B kana lamaan irraan B'n lamaan isaanii wal qixadha jechuudha. B'n saayidiin isaa wal qixadha jechuudha. Kana jechuun isosceles triangle dha jechuudha. Maal jedha? Isosceles triangle 6 cm more than its base length. Kana jechuun B'n A meeqaan caala jechuudha? 6 cm caala. B'n 6 cm caala. Kana jechuun yeroo maatimaatikaaliidhaan barreessinu B equal to A plus 6 dha jechuudha. B'n kana faana wal qixa. 6 waan caaluuf jechuudha. Kanaa wal qixa. Kanaafuu akkuma asirratti argitan kunoo bifa kanaatiin barreeffama jechuudha. Maatimaatikaaliidhaan yeroo barreeffamu bifa kanaatiin kan isin barreessan B'n wal qixa A plus 6 cm. Maaliif B'n 6 waan caaluuf jechuudha. 6 cm waan caaluuf jechuudha. Kan biraamoo maal kennee jira? Perimeterii isaa nu kenneera. Perimeterii triangle kana inni immoo meeqadha? Perimeteriin triangle kana 54. 54 naannawaan triangle kana jechuudha. Naannawaan isaa 54. Maal kan nuti barbaannu immoo tokkoon saayidii kanaati kan nuti barbaannu jechuudha. Tokkoon kan B kanaa tokko argannaan kana faana waa wal qixa ta'eef tokko argannaan lamaan isaanii argannee jechuudha. Kan B kanaa fi kan
A kanaati kan nuti barbaannu jechuudha. Maal isaa saayidii isaa barbaanna jechuudha. Dheerina isaa amma isaan dheeratan barbaanna. B'n maal jennee turre? B equal to A plus 6 jennee turre. 6 jennee turre. Perimeetirii yeroo barbaannu immoo akkamiin barbaannaa? Naannawaa isaa walitti da'uudhaan jechuudha. Naannawaa isaa walitti da'uudhaan. As keessatti gaa B lamaan wal qixa jennee jirra. B lamaan wal qixa jennee jirra. B lamaan isaanii wal qixa jennee turre. Saayidii isosceles triangilii waan nuun jedheef. Kanaafuu B meeqa qabna jechuudha? B lama qabna jechuudha. 2B jennee bakka buusuu dandeenya. Asirratti akkuma argitan naannawaa yeroo barbaannu jechuudha. Naannawaa yeroo barbaannu maal jechuu akkamiin barbaanna? A plus 2B jenna jechuudha. Maaliif naannawaa isaa yeroo walitti idaanu 2B jenna. Maaliif 2B jennee equal to 54 jenna. Asitti maaliif 2B jennee waan wal qixa ta'eef jechuudha. Akkasii jettanii barreessuu dandeessu. Akkamiin barreessuu dandeessu? A plus 2 otoo hin taane B plus B jechuu dandeessu. Maaliif B dha waan ta'eef B'n bakka lamatti kan isaan argaman. Triangilii sun keessatti jechuudha. Triangilii amma ilaalle kana keessatti equal to 54 2 A plus 2B equal to 54 jennee turre. Dura immoo maal jennee turre? B'n wal qixa maal jennee turre? B'n wal qixa A plus 6 jennee turre. As keessa galchinaa jechuudha bakka B. Kanaafuu A plus 2 amma 2 banneet A plus 6 equal to 50 equal to maal jenna? Plus 6 equal to 54 jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Kunoo isa kana akkuma argitan bifa kanaatiin kan nuti barreessinu jechuudha. Kun asitti kitaaba keessan irratti isinii barreeffamee jira jechuudha. Erga akkasiin barreessine jechuudha. Kunoo erga akkasiin barreessine maal gootu? Ishii tana A plus yeroo ishii kana waliin baay'iftan jechuudha. 2A ta'a. 2A ta'a. Plus ishii kana immoo 2 kana gaafa jahaan baay'iftan meeqa ta'a? Plus 12 equal to 54 ta'a jechuudha. Ishii kana argannee jirra jechuudha. Itti aansuudhaan itti hafuun. Sana booda A fi 2A walitti daana. Sana booda maal arganna? 3A arganna. Sana booda 3A argannee equal to 54 minus ishii kana egaa as yeroo dabarsan minus isaan dabarsitu jechuudha. 12 jechuudha. 12 yeroo wal qixaatti gamanatti as dabarsitan meeqa ta'a? Minus isaan darba jechuudha. Minus isaan darba. Sana booda 3A meeqa arganna? 3A equal to 40 meeqa ta'a? 54 irraa 12 irratti 42 argattu. Kana sadii firtu jechuudha. A qobaatti hambifachuuf kana sadii firtu. Sadii firtan A qobaatti hafti. A equal to 42 over 3 yeroo tan meeqa argattu? 14 argattu jechuudha. Kanaafuu gatiin A jechuudha. Ishii kana jechuudha. Gatiin A equal to 14 ta'a jechuudha. 14 arganne. Gatii A arganne gatii B tan nuti barbaannu jechuudha. Gatii B barbaaduuf immoo maal goona? Dura maal jennee turre? B equal to A plus 6 jennee turre gatiin B jechuudha. Jahaan caala miti egaa B'n A meeqaan caala? Jahaan caala inni turre. Gatii A waan arganneef gatii B argachuuf salphaadha jechuudha. Gatiin A keenyaa meeqa argannee turre? 14 argannee turre. 14 ida'uu meeqaati? 6. 14 fi 6 walitti meeqa arganna? 20 arganna jechuudha. B'n keenya 20dha jechuudha. Kanaafuu hence the length of the base is 14 centimeter and that of the two leg is 20. Kanaafuu kan beezii lamaanii jechuudha. Meeqa ta'a? Kan B 20 arganne jechuudha. Leengaziinsa meeqa ta'e?
digdama arganne jechuudha. Kan eenyu kan B kan A immoo 14 arganne jechuudha. Ittaan suudhaan immoo maal argina? Exercise 3.1 argina. Exercise 3.1 argina. Maal jedha gaaffii tokkoffaan? Solve the following linear equation. Linear equation asiin gadii kana solve godhi nuun jedha. Kana egaa yeroo solve gootan x plus 7 equal to 0 nuun jedha. Kana bifuma salphaa ta'een maal gootu? X equal to x kana x 7 kana yeroo as dabarsitan minus dhaan darba jechuudha. Kanaafuu 0 minus 7 ta'a. 0 minus 7 ta'a. Kanaafuu x wal qixa meeqa ta'a? 7 minus 7 argattu jechuudha. Minus 7 ta'a. B immoo ilaallu. B immoo x plus 4 equal to 9 nuun jedha. Kana jechuun immoo x equal to 9 4 kun jechuudha yeroo as dabarsitan maaliin darba? Minus 4 dhaan darba jechuudha seese. Minus 4 x equal to 9 irraati 4 yeroo riftan 5 ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin x 5 ta'a jechuudha B irratti meeqa ta'a? Isa kanarratti -7 isa kanarratti immoo meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. C yaalallu. C immoo maal ta'a? 2x minus 7 equal to 3 nuun jedha. 2x equal to 3 yeroo torba immoo as dabarsan meeqaan darba? Minus 7 dhaan plus dhaan darba. Minus ture asitti plus dhaan darba yeroo as darbu jechuudha. Plus meeqa ta'a? 7 ta'a. 2x equal to 10 ta'a yeroo walitti daanu jechuudha. Over 2 x meeqa ta'a? X equal to 5 hiruu 2 10 hiruu 2 meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya meeqa arganne? Gatiin x 5 arganne jechuudha. Meeqa irratti? C irratti. Gatiin C kan C meeqa jenna? 5 arganne jechuudha. Ittaan suudhaan immoo D haa ilaallu. D inni immoo 3x minus 7 equal to minus 10. Kana jechuun 3x equal to minus 10 asii minus dha ture 7 yeroo as darbu yeroo x dha equal dha as gamanatti darbu jechuudha. Meeqa ta'a? Minus inni ture plus dhaan darba inni plus ture immoo negative dhaan darba. Kanaafuu asitti maal ture? Negative waan tureef minus dhaan dabarsina jechuudha. Negative waan ta'eef plus dhaan dabarsina. Kanaafuu 3x equal to meeqa ture jechuudha? Minus 10 plus 7 jechuun minus 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3x equal to minus 3 over 3 over 3. 3 x dhaan bada negative 3 hiruu 3 yeroo argannu negative 1 arganna jechuudha. Kanaafuu gatiin x keenya negative 1 arganne jechuudha. Asitti negative 1. Immoo yeroo ilaallu ilaallu 5x minus 8 equal to 2x minus 2. Amma baaraabiloota wal fakkaata walitti dabarsina jechuudha. Baaraabilii isaanii warri wal fakkaata walitti dabarsina. Ishii kana 2x kana as dabarsina jechuudha. Yeroo as dabarsinu maal ta'a? 5x maaliin darba jechuudha? Minus dhaan darba. Inni plus ture. Minus dhaan darba jechuudha. Minus 2x equal to inni kun asii meeqadha? Negative 2 inni kun negative ture. Maaliin darba? Yeroo as darbu plus dhaan darba jechuudha. Plus 8 ta'a jechuudha. Kanarraa kan yeroo hir'iftan meeqa ta'a? 5x irraa negative 2x yeroo hir'istan meeqa ta'a? 5x irraa minus 2x yeroo gootan meeqa ta'a? 3x ta'a. Equal to meeqa ta'a? 7 6 ta'a. 6 ta'a. Kanarraa kan yeroo hir'istan meeqa argattu? Negative 2 plus 8 jechuun 6 ta'a. Over 3 x dhaan yeroo hir'u meeqa arganna? 2 arganna jechuudha. Deebiin jechuudha 2 arganne 2 ta'a jechuudha.
F immoo yoo ilaallu F'n maal goona 10x amma 2 bannee jechuudha plus 10 minus 7 equal to meeqa ta'a 13dha nuun jedha. Kana maal goona irra raabsina jechuudha. Ishii kana kanaan baay'ifna, ishii tana immoo kanaan baay'ifna. Maal ta'a 10x plus 100 minus 7 equal to 13. Kana maal goona 10x plus meeqadha? Kanarraa kan yeroo hir'istan 90 meeqa? 90 dhibba tokkorraa 7 yeroo hir'ifnu 93 wal qixa meeqa? 13. Kana argannee jirra jechuudha. Kana argannee jirra. Meeqa arganne? 10x plus 93 equal to 13 argannee jirra. Sana booda maal goona? 10x equal to 13 minus ishii kana immoo 93 kana achi yeroo dabarsinu jechuudha. Gaafa wal qixaa gamatti dabarsinu meeqa arganna? Maayinesiidhaan dabarna jechuudha. Pilaasii waan ta'eef asitti. Minus 93. 10x meeqa arganna? 10x equal to meeqa arganna? 80 arganna jechuudha. 80 arganna. Kanarraa negatiiva 80 jechuudha. Negatiiva arganna. 13 irraa negatiiva 93. Yeroo hir'ifnu meeqa arganna? 80 arganna. 10x equal to 80 arganne jechuudha. Kanaafuu meeqa arganne? 10x equal to minus 80 arganne. Kanaafuu over 10 over 10 x dhaan balleeffachuuf jechuudha. X 10dhaan bada. X equal to 0 dhaan yeroo balleessinu meeqa ta'a? 8 negatiiva 8 irra tokko ta'a. Kanaafuu meeqa nugaa? Negatiiva 8 jechuudha. Gatiin x keenya negatiiva 8dha jechuudha. Negatiiva 8. Kan isa kana negatiiva 8 kan g immoo haa ilaallu. Kan g yeroo ilaallu akkamiin hojjenna? Akkuma isa kana irraa raabsina. Yeroo irraa raabsinu ishii tana jechuudha. Akkam ta'a? Ishii tana kanaan baay'ifna, ishii tana immoo kanaan baay'ifna jechuudha. Yeroo kanatti maal arganna? 7y minus 14 arganna jechuudha. Ishii tana kana gaafa baay'ifnu jechuudha. Kana arganne plus 21 equal to ishii tana kanaan baay'ifna jechuudha. Yeroo kanaan baay'ifnu 6 meeqa arganna? 6y arganna jechuudha. 6y arganna jechuudha yeroo waliin baay'ifnu. Kan ammaa vaaraabilii wal fakkaataa walitti dabarsina. Asiin 7y qabna, asii immoo 6y qabna. Kanaafuu yeroo walitti dabarsinu ishiin kun yeroo as dabartu maayinesaan dabarti. Kanaafuu 7y minus 6y ta'a. Equal to ishii tana immoo walitti daana. Yeroo walitti daatan meeqa ta'a? Negatiiva 14 fi negatiiva 14 irraa 20 walitti daana jechuudha. Negatiiva 14 fi 20 tokko jechuudha. Meeqa ta'a? 7 arganna jechuudha. 7 arganna. Maaliin 7 yeroo argannu asii meeqaan darbachuudha? 7 yeroo argannu negatiiva ta'a jechuudha asii. Asitti 7 argannee jirra. Asii immoo yeroo asii darbu negatiiva 7 ta'a jechuudha. Kanaaf kana yeroo walitti daanu 7y fi negative 6y meeqa ta'a? Y ta'a jechuudha. Y ta'a. Tokko waan argannuuf y ta'a. Equal to negative 7. Gatii y keenya negatiiva 7dha jechuudha. Negative 7. Gatii y keenya asitti 7dha jechuudha. Gatii y 7 arganne 7 jettanii bira taruu dandeessu jechuudha. Ittaan sun ammoo gaaffii lammaffaa ilaalu. Verify whether x equal to negative 3 is a solution of a linear equation 10x plus 7 equal to 13 minus 5x or not. Kana jechuun equationii kana keessatti x kana
x kana yoo bakka buufne hima kana nu dhugoomsaa hin kan jedhudha jechuudha. Bakka buusanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf 10x times maal bakka buufna jechuudha? Negatiiva 3 bakka buufna. Negative 3 plus 7 equal to 13 minus 5 x immoo meeqadha? Maal bakka buufna? Negative 3 bakka buufna. Akka wal qixa ta'uu isaa ni ilaalla jechuudha. Ammoo asirratti meeqa arganna asii? 30 negatiiva 30 arganna. Negatiiva 30 ida'u meeqaati? 7 wal qixa 13 negatiivaaf negatiiva yeroo waliin baafnu meeqa ta'a? Inni kun jechuudha pilaasii ta'a. Negatiivaaf negatiiva yeroo ta'u poozitiivii waan ta'uuf 13 ida'u 15 13 fi 15 walitti dhaan asii meeqa arganne? Asii meeqa arganne? Kanaaf kana yeroo walitti idaatan meeqa ta'a? 20 negatiiva 20 negatiiva 23 wal qixa inni kun immoo meeqa? 28. Kanaafuu wanti kun wal qixa miti jechuudha. Kanaafuu it is not equal. Kanaafuu nuun mirkaneessinee jechuudha. Nuuf hin mirkaneessu. Kanaaf it is not equal. It is not equal jettanii bira darbuu dandeessu jechuudha. Ittaan sunaan immoo gaaffii sadaffaa ilaalu. If the sum of two consecutive number is 67, then find the numbers. Kan maalluun jedha gaaffiin kun lakkoofsi lamatu jiru walitti aanan lakkoofsa walitti aanan ida'amni isaanii lakkoofsa walitti aanan ida'amni isaanii 67dha. Lakkoofsota sun barbaadinuun jedha. Lakkoofsota sun barbaadinuun jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa walitti aanan gaafa jennu x plus 1 jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi kun walitti aanu jechuudha. Fakkeenyaaf otoo as kana 3 fudhattanii fi kana 3 jechuudha. 3 x dhaaf 3 otoo kennitanii fakkeenya otoo fudhattanii jechuudha. X irratti walitti aanu waan ta'eef 3 fi 4 walitti aanu otoo 3 as buuftanii 3 yeroo buuftan asitti ida'uu tokko gaafattan 4 nuu kennaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota walitti aanan nuu ibsu jechuudha. Kana jechuun x plus 1 jechuudha. X plus 1 jechuudha. Kanaafuu maalluun jedha lakkoofsota walitti aanan kun consecutive number yeroo bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Bifa kanaatiin warreen deeman consecutive number jenna jechuudha. Kanaafuu x ma fudhannee ilaalu. X plus 1 equal to ishii kana akka lakkoofsa tokkootti isa kana immoo akka lakkoofsa isa lammataatti fudhattu jechuudha. Equal to meeqa jenna? 67 jenna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa ishii kanaaf kana walitti adeemu. X meeqa argana? Vaaraabilii lama qabna. Isaan kana vaaraabiloota kana walitti dhaan jechuudha. Vaaraabiloota kana yeroo walitti dhaanu 2x plus 1 equal to 67. 2x equal to 67 minus 1 yeroo 1 as dabarsitan jechuudha. Minus 1 ta'a. 2x equal to 66. 2x equal to 66 arganne irra jechuudha. Amma 2x equal to 66. 2x equal to 66 jechuun kana lamaaf hirtu kanas lamaaf hirtu. Kanaafuu x equal to gatii x barbaanna jechuudha. Gatii x. X'n keenya meeqadha? Kana 66 lamaaf yeroo hiiktan 33 arganne jechuudha. 33. Amma gaa 33 gatii x waan arganneef maal kan nuti barbaannu lakkoofsota lamaan sun barbaanna jechuudha. Gatii tokkoosaa argannee jirra jechuudha. Kana jechuun dura maal isiniin jedhee x argannee jirra. X lakkoofsonni lamaan sun immoo tokko x dha ture. Tokko immoo x plus 1 dha ture lakkoofsonni lamaan sun. Gatii x erga arganne gatii x keenya meeqa? 33 arganne. Amma gaa ishii kanarratti immoo tokko idaanaa jechuudha. Isa lammaffaa jechuun immoo x plus 1 dha. X plus 1 jechuun immoo x keenya meeqa argannee turre? X dhaaf 33 akkuma kun as argitan isa tokkoffaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo x plus 1 dha. Inni lammaffaan meeqa ta'a? 34 ta'a jechuudha. Exercise 3.1 kana fakkaata. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deemutti nagaan naa turaa siin jedha. Viidiyoo itti aanuun
3.2 system of linear equation into variable kan jedhu waliin ilaalla haga sanatti nagaa turaa isiniin jedha.